Hai jirra jirtu hordoftoota maamiltoota keenya nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii hunduu nagaa keenya ka kun nagaa shiti obbo jiraanis nagaa isaanii jira burqaanis baay'ee nagaa isaati nagaan dachaadhaan isiniif haa baay'atu gaa jira gara miidiyaa kanatti kanaan fidee dhufeera gaaffii gaafadha jedheeni yeroon kakudee wanta inni waan ani isarraa eege inni naaf hin goone kujira isanii isin fuulduratti gaafadha jedheenidha maaliif akka sana naan goone maaliif akka wanta sana dhiise isinuma fuulduratti naa himachuudha kana dura illee hin gaafanne garuu yeroon gara ofii kootti deebi'ee jiraanii gaafandee hospitaala keessatti maaliif kana goone jedheeni of keessatti sammuu koo keessatti xiinxalaan ture jechuudha yeroon dee namoonni baay'een gammachuu isaanii haala garaagaraatiin ibsataa turanii haadha manaa isaanii irratti dhufanii seenanii ibsataa turan jechuudha. Amma dabareen koo ga'ee dahutti ilaalaan ture. Garuu wanta namoota kaan irratti ilaalee jiran hin hojjennes naan goones. Why for amma nan gaafadha jechuudha. Kutaa da'umsaatti jechuudha. Dahee yeroon ta'u uffanni hin barbaachisa waan ta'eef maatiitu waamama. Maatii ebelu jedhame jechuudha. Ebelu ቤተሰብ የፈይሴ ቤተሰብ nama fakkeenya የፈይሴ ቤተሰብ guddisanii jechuudha. Fagoo jira waan ta'eef maatii ፈይሴ jedhanii yeroo waamanii maatii kan ta'e keessa namni achi jiru dhufachuudha. Uffata fidi yoo jedhame bakka namni sun surprise ta'eera jechuudha. Bakka hin deesse waan ta'eef uffata barbaanne yoo jedhame bakka gammadeetu ofiyyuu namni wallaalu jira uffata namni itti kennu wallaalus jira jechuudha. Inna uffata fidi jedhanii uffata harkaa fuudhanii mucaatti uffata sisirreessanii isa boodadha kan inni dhufu jechuudha. Kottu ilaali kan jedhamu jechuudha. Yeroo dhufee na ilaale sanatti jiraan jechuudha. Kutaa da'umsaa keessatti yeroo dhufee na ilaale waa tokko ximbises natti hin jenne. Baga gammaddes hin jenne, baga gammannes hin jenne, baga nagaan hiikamtes hin jenne, baga kakunaa fiddes hin jenne, baga mucaanaa fiddes naan hin jenne. Zinjaleetu mucaa bichaa ilaalee hin deeme. Anaaf garuu gaaffii natti ta'eera. Maaliifidha? Baay'ee namni akkuma uumama isaa jiraata miti. Nama waaqayyo amma yeroo uumu tokko diimaadha. Tokko immoo gurraacha. Tokko immoo magaala jechuudha. Yaa waan akkuma nama beektan kana gurraacha malli koos akkasumatti immoo addaadhaan itti fakkaata. Yeroo baay'ee yeroo keessa koo gammadu waan tokko intina jechuun baay'ee intina nan jedhu yeroo Akkam gammachuu koo ibsachuun intina yoon aarii qofaadha aarii koo dafee ibsachuun hin barbaadne gammachuu yeroon gammadu wat keessa kootti liqimsee qabadha jechuudha. Gammachuu qofa miti gaafas dadhabbii guddaatu ture keessi keenya immoo sirriin ture dhugaa dubbachuuf. Tun halkanii kan deemne halkan waan ta'eef halkanii sana guutuu hin rafne inni amma guyyaa keessa saat torbaatti amma torba ta'uu rubirrutti nama guyyaa keessa halkan keessa sa'aatii sadiitti seenne amma sana hundumaallee olumaa gad deddeema waan tokko amanuunu yoo baay'ee nama rakkisaa ture yaa namni akkuma ati amma uftee jaan argitutti amanuun hin dandeenye moo ishi erga dhuftee mucaa yeroo ati dhuftu doktarichi kakutti daayipparii uffisaa jira. Arjettee malaaltee anaanumaanaan hin jenne fakkeenyaaf isheen dubartiin ana bukkee ciistee ciniinsifachaa turte sun duudaadha hin dubbattu duudaan suni abbaa manaashis duudaa ture. Isheen yeroo deessu ana dura deessee abbaa manaashii yeroo dhufu baay'ee abbaa manaashis duudaadha hin dubbatanii jarri lachuun dubbataniis garuu gurraa hin dhagamu. Na inni akkam jedheen seetan yeroo seenu tokko akka zeena garuu nan laale waan inni jedhu jechuudha. Akka jedheenii tokko immoo akka jedheenii haadha manaa isaatiin jechuudha. Yeroo isheen deesse. Kana sadan jedheeniitu kongiraa jedheenii jechuudha. Dubbatu waan ta'eef innis isheen sun dubbatan jarri lachuu. Innaa jiraan garuu kana lamaan humanaan hin jenne
ananumana hin jenne kakuu bicha ilaalee daayipariitti uffisamaa yeroo sana ilaalee hinde alatti gadi bahee jechuudha. Achi kee turuu hin danda'amu waan ta'eef yeroo muraasa qofatu ilaalanii deemu. Kanaafuu angabu jiraan gaafa sana maaliifi nan dubbisne yookaan nan dhunganne yookaan nan dhunganne. Amana sala jirta jechuudha. Yookaan nan dhunganne yookaan nan hin jenne yookaan hongiraa nan hin jenne yookaan ababaallee naaf. Namoonni baay'een ababaa fa'aa warri fidanii dhufan illee jiru. Bakka geesseetti naan isaan ababaa fa'aa fidanii irra kaa'u. Kun illee waan ta'an jira. Tokko fa'aa nuyi. Gaafasitti qophiin qabnu turre dhugaa dubbachuuf. Amma gaafas guyyaa guutuu wajjin oolee nan dhufee galgala kuma buna dhugne wanti kun jammar. Ani ndawum ittiin qophoofne hin qalladdiin se'ee mana yaalan. Maali garuu akka ani guyyaa sana hin darbine hin beekaa. Mana yaalan dhaqnee mana yaalattis immoo achi riifer godhanii gara Xurunesh Beejingitti. Xurunesh Beejingis immoo sa'aatii baay'ee fudhate. Amma namoonni tokko galgala yeroo nuyi seennu inni kaan indahee baa inni kaan akkuma galeenda wanta baay'eetti argama ture namni illee miidhamillee argeedhaan achi keessatti jechuudha. Kan ijoolleen illee hin taaneef illee argeen ture jechuudha. Halkan guutuu deemaa waan bulleef halkan guutuu sa'aatii 5 kaasnee achuma keessa amma bari'u amma sa'aatii 6 amma ganama sa'a 3tti wanta baay'ee keessa kotti argan ture waan ta'eef keessa koo tension ta'e jechuudha. Garuu inni nahee jira yuuti yoo wayyaa fidi jedhan iyyuu borsaa isa fuunee dhaqnee banuun dadhabeetu narsii sana kan harkaa fuudhe tension ta'een ture yaa baasee jira jechuun bakka haadoodeeraa jechuudha. Innaa yeroo isheen fidnaan jettu hin amanne yuun ture hin amanne amma nuun ulfaataa ture namas hin qabnu garuu dhugaa dubbachuufi namattis hin amanne namni siyyuutuma ta'ee seenuu hin danda'u. Koronaadhaas garuu namatu hin amanne namnis yoo dhufe faayidaan qabu kaachitti gibbii keessatti rakkachuu malee bara. Namatu hin amanne turre beekaa yeroo na gaafatanii waan hin jedhu wallaalee baay'ee natti dhaga'ame garuu yeroon ija kootiin argu xinnoo ija koorraa dunuunfattee turte iji koo xinnoo akkas ifte jechuudha. Yeroo mucaa argite moo? Argite jiko amma dhaqee ishee ilaalle. Yoo jiraadhaan an garuu qaxxee nan taa'a. Ilaallaan yeroo sana jechuudha taa'een jira bara nan taa'ee inni anumallee nan laalle namni naman ilaalu zin jedhe anallee laalle kaakuu bichaa mucaa bichaa ilaaleetu deeme. Ingofaltate mol. An taa'ee namichi maal naan jedhe seetan doktarichi kanaan dura deessee beektaa'u naan jedhe lakkiin jedhe ati akka nama haaraa deemiti akkamitti quncatee teessanadhe. Ani kun dhugaa rabbi gaafa yeruma sana yeroonni na hodhuyyuu an oduun faana odeessa bara. Akka warra kaaniin dhiphanne jechuudha. Kirrichi baay'ee dheeraadha kan inni ittiin na hodhu. Ini kirri kan hunda isaa xumuruu qabdaa'uun jedhaan. Kirri kan hunda xumurtaan oduu namni oduu kun garuu baay'ee madansajaadhaan miti kan inni na hodhaaru otomaan beekuuti na dhukkubaa jira. Yeroonni keessa baasu foon keessa baasu kirri sanayyuu na dhagaa bara. Garuu utuma na dhukkubu faanaan odeessa. Namichi afaan Oromoo odeessa sin gara biyya isaanii Wallaggaadhas waan ta'eef oduu otoodhaan oduu isa faana odeessu na hodhe na fixe macarrashaa waan ta'eef ennanni na hodhe na fixummoo ka'een taa'e sirrii. Baay'ee wanti qormaanii namatti ta'a wanta baay'ee namoonni tokko namoonni gaarii ta'anillee otoo jiranii dubartoonni garuu keessanii baay'ee. Dubartii waan inni namarraa qabu sa. Mana yaalatti amma dubartoota mataataniillee otoo jirtanii dubartii isin aggaxxamurra warra dhiiraatu wayya warra dhiiraa. Tiriit nama godhu nama sossobanii. Isaan nama kunuunsu. Nama qaqqajeelchu yaadallee si kennu. Warra dubartoonni jechuudha niitii tokko an itoo jakootiin ilaalu ajjeesanii oolan. Ofuma rasinni bu'u. Osoo an ilaalu jechuudha kutaa da'umsaa keessaa ni daheetanii xumuradhee taa'anan taa'a hirkadheen taa'a isheen garuu achi fidaniiru sa'aatiin gahee dubartiin lama ta'anii fidanii ciibsaniitu achi ciibsanii iddoo sana ofiimmoo achi taa'aniitu. Ittanii jedhuun qobaachitti gatanii. Isheen garuu dadhabdeetti waan isaa humnas dhabdeetti
isaan immoo bakka ergiin ittan tute mucaan keen goddaama maal dugdaan hin ciisuun dadhabee itteen nan ka'aa itteen ishee otoo akkas jedhanii inni dhiirri tokko dhufee dhiirri kan biraa wayi kana laadeetu ishee achi ciibsitanii ofii as teessuu jedheen ishee deessisuu garuu gahee isaa miti isaanidha ture jara lamaan ture aariima isaanii ofiisa kaawwateetu ishee gargaaruu jalqabe jechuudha harka isaa keessa gashee niitii garaashee akkanatti hin qabee immoo gargaaruu jalqabe jechuudha. Isa boodadha iyyuu kan isheen deesse malee dubartii baay'ee rakkisootadha. Hin ta'u. Innaa gara kan keenyaatti yoo deebine ati amma ani innaa sana naheen jira waan jedhamu yuun harkaa badeera jechuuf hir'ammatti uummata kana fuulduratti. Sirriitti. Bakka namni ofii koo tension ta'een ture keessi koo hojii qabat ture. Namanne yeroon argu garuu xinnoo naaf wayyee waan hin godhu wallaan hin ture dhugaa dubbachuuf namoota tokko tokkotti illee bilbilaan akkasuddan. Jechuun maatii tokko hundaan nama biraatti kan bilbileen dhimma biraaf namni akkasuddan bakka baay'ee ofitti aanan ture namni lama sadiitti bilbilee. Sana booddee garuu waaqayyo gatee nuun ganne sa'aatiin ani baay'ee aaree jiru keessatti garmalee aaree taa'een ture. Dura caalmalee olii gaddeemaa ture. Isheen na waamnaan intanaan keessi namanni matasa yeroo intanaan jedhanii dhagnaan mucaan in sosokkoma namichi mucaan. Dhagnaan isheen qur jettee kutte. Guddoodha ishee inni garaatti sana baatu. Haati immoo qur jettee teessee kofalti. Maa inni jedhee. Akkanaan jedhe mucaan kee guddoo waan ta'eef of jaji warra kaan irratti. Mucaa guddoo deesseetti of jajii naan jedhu dhuguma guddoodha yeroo alatti kakuun jechuudha. Kanaafidha garuu namni uumamumaan waan tokko celebrate namni godhu jira namni gammachuusaa jedhee argatu ibsatu jira namni immoo gammachuusaa keessa isaatti qabatu jira yaa'u namni uumamumaan adda jechuudha. Nam tokko akka abbadanii maatii anis garuu baay'ee cannaqaan ture jechuudha. Namoonni tokko maatii baay'isuu nama waamu namni nam tokkoof nam jaan amma nama kudhanii tan achi dhaabatu jira. Maal qaqqamaa kunis immoo nurraan nuyi lammuma taane tama nuun hin daawame hamma achumatti hin fixadhaan ergan dee namatti dawwalta malee nama tokkottu hin jedheedhaan. Garuu nama qabachuun hin barbaachisu. Silkiin koo cufaa ture. Nama rakkisuu ta'a malee namatti qabachuun borumaaf ta'aniifuu baay'ee barbaachisa. Jechuun erga booda jechuudha yoo rakkoo humnaa olii waan uumamu ta'e faa namatti himuudha malee hamma wanti sun raawwatamaa jirutti jarri koo doktoroonni koo salphaadha hin deessi sa'aatii ishii qofa eegji jedhan sa'aatii kee qofa eeggadhu malee ati nagaadha zim jedhii naan jedhu. Waanuma fedheefu kakushaan. Kakuu keessan kakushee kunkushee jettanii ji'a 9 fixaarte jechuudha. Amma gaafa 24 ji'a 9. Ji'a 9 faashetti jechuudha. Ji'a 9 fixii jechuudha. Nu naasistes. Nu boosistes. Nu yaaddessites yaa kunoo kakushaan as keessee nama guddoo taate dingiti. Baqa. Kana booda obboleessa tokko finnaafiin isheetu guddisaa jechuudha. Kana fakkaata viidiyoon keenya har'a jiraanii nannahee bakka naasuun keessa jira sodaanis waan na keessa jiruu fi waan jedhamus waan godhamullee yeroo sanatti naan dhufnee naan jedheetu isin fuulduratti natti himee jira jechuudha. Kana fakkaata viidiyoon keenya har'aa jechuudha. Nagaan tura.